Ana dhufu. Hundi keessan baga nagaan dhuftanidha. Of kala. Hayyee waaqa uumaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leelmoo garaa taliidha yaa waaqa tokkicha si kadhadha. Hundeeffamuu Maccaa fi Tuulamaa maaliif barbaachise? Seerri ittiin bulmaata isaayyuu bara 1955 qophaa'e. Hundeeffama Maccaa fi Tuulamaa kana namootumatu walitti dhufee hundeesse moo qaama akkamiirraa walitti dhufanii hundeessan? Waldaa sadan tokkotu jiraatu. Waldaan kun waldaa wal gargaarsaa ta'ee raawwatee waldaa Jibaatii fi Maccaa waldaa immoo Tuulama irratti jiru. Gaaffii koo keessa iyyuu ture. Ammeettaa Roobii jedhamutu afooshadha kuni. Ammeettaa Roobii kuni gara Goorgisii kanatti sassaabamaa Haayila Maariyaam Gammadaa fa'aa inni keessaa qaroomsuun kan geggeessu akka Tuulamaatti jira. Gara keessanitti dhufa. Maccaa fi Tuulamni kun amma hundeeffamuun isaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bu'aa inni fide qaba. Warruma Maccaa Tuulamaa keessa turedha. Baaroonfaa keessa turanii, Taaddasaan keessa ture, Magarsaa Barriifaa, Ahmad Bunaafaa, miseensuma waldaa Maccaa Tuulamaatu achittis dhaqe. Maccaa fi Tuulamni aadaa fi duudhaa akkasumas afaan Oromoo bal'isuu keessatti gahee inni godhe sadan keessan wal harkaa fuutanii babal'isnee irratti taasifna. Warri qaroo duraanii maal hojjetanii sammuu Oromoo akka misoomu godhan jechuudha. Akka Oromoon dammaqu godhan. Gurraachi olaanaadha. Olaanaa kana Waaqatu uume. Egaa amma gara gadaattan si geessa sirumaayyuu. Qabe siin jedha Oromoo yoo ati waan hin taane labsite. Akka biyya kanaa nugusa abaluu jedhee yookaan nabiyyi dubbatee miti Oromoo keessa. Seeraan kanatti fudhattu. Kuni Oromoon abbaa faajjii malee abbaa alaabaa hin qabu. Alaabaan afaan alaarraa dhufe. Gadaa keessatti abbaan faajjii kana qabata. Faajjiin Oromoo gurraacha olaanaadha jedhe tumee seera jedhe. Maaf jettee qabe siin jedha. Gurraachi olaanaadha. Waaqumatu olaanse. Waaqayyoo olaanaatti ilaallaa jedha. Dabbasaan mataa namaa ol jiru gurraachaa jedha. Qaroon ija namaa gurraachaa jedha. Olaanaadha jedha. Bokkaan hurriin bokkaa qabatee dhufu gurraacha. Waa qabaa jecha. Gurraacha keessaa beekumsis qabeenyis achi keessaa ba'a. Waaqatu olaanee uumsee waan ganaa baramu as keessa jira. Gurraacha kana keessa jira jedha. Kanaafan olaansee seeraa jedha. Santu seera tan fudhatta. Maal si ibseera ka. Hundu as keessaa ba'a jedhee itti aanee maaltu dhufa? Diimaa dhufa. Diimaan maal jechuudha? Gaanii bishaatanii mul'achuudha. Midhaan mukaallee iji namaallee gaafa ga'e hin diimata. Namni illee gaafa dargaggoomee guntunni isaallee hin diimata. Ga'e kilaayimaaks maachuriitii gaanii mul'achuudha jedheetu kan ammoo as gidduu ga'e. Hedduu galatooma kutaa tokkoffaa keenya kanumaan xumurree jirra.